Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashima Dr. Hanya Baku Yutani, Tanah Hanya Hasar Ridwan, Tuntu, Madi Demiramati Astiara Sinjana. Tanah Vitani yu, Obreng Kia Bilali, Mamadi Arana, Sumada, Waninu Tirahasu Fene, Joro Amayuru Kanati, Ilman Oromo Matu Biyabasi Akanati Bakayut, Bakan Rohana, Nukiama Bakan Rotan Biyaman. Biyaman Tanah Haisati, Bakumada Banwidian, Makumade Vidile, Mamamosi, Africa, Viti, Topia, Maviti, Ormiada, Bia, Tim, Kufayana, Lahavi, Techidavi, Horita. Ilmenama, Sanivile, Malko, or Kebi, Tanabase, Alhanafide. Tana will gap to Gura, Nama, Gapacho, Amara, Suma, Huriguru, Madifi, Isi Bilal. Ama, Jole Lamentunis, Jole. Yamani dalate Yamani kutte bakangis. Anilen namo Yamani dalate amo Topia le KSDB. Makani bakatin kutte etibarnota fida tasgehe bium Yaman. Tana fitana jiddu wonin kamu wal gafachu juru aman wonin tu ajab sisu juru. Anu sina baru fen. Namu yadaka. Yada sa tana baru fen. Ama yada sani akasani titi isani le Maku Haraya di sana tak mahal bernot sana selama kayaknya maku ala situ jiranan saya nggak pakai pada Gavi Devi Ravi Ivi kalau saya semua itu tanya sana berarti asli ada nian. Iya, nah, ini jerah, iya deh. Bilal, Muhammad. Ya, ini namanya Singapura. Namanya hanya baku mana yang itu kata lega mana nyata aku. Baka rahimi jarmaya mana ada tu. هذا النظافة بقى سلادة لقى مستشفى سوبر ماركت دي ده ممكن يحورم وقناتا نمني خين يقون دلقان أكنا هنكين أكنا تنبيه تين يقايس نجرتو مو دبم تيبي أصبحني اشي دبم تيبي بفاني دلينا يادني أصبحمو ما تسام باتي أكنا تعالى تسام في تسنينجا أكي هذا هي إيه هذا خير ما سيدات Mantu binatanya lah namanya sujarah saya. An akaya dakhiya wanin dalaga fan jirtu juru beredu amma namu bika magala bika biyatenya kaisa bika gudu da biyatenya bika jirani moromo tenya kondo jirani sanijacha juru tanara beredu fa berbanda fa jani demani biya demani biya ala fa biya Orma fa kani ha dalaga ne ta kasti biyetin tidde bina boda kasfa jani an kasi yada sana kai ada khiyat la to banka bawan cimude te ban cinjuru sabab kasi sabab cibas tamam ombersanya bilal kai ada khayat tiati Alaka ada khiyati aka mamje en jolen tenoroman hudu wan biya baranif aka dalaga berbal tanif أيوة. الشتي نمني ردون خشيبه نوري بادية قلو بادية لين دلقا وان بكتو بيته سنجي شافلة نما أستي أرمو هدو جرا أرمان تونس أسيمن مالك دفتي أك سعودي لكان سعودي أكاد كاني الشتي دلقا أما أنت نما غري جرا مثلا جولين نما إثيوبيا رغباني تي سعودي لكان Kasudia ada kayak cing dalagate mana jarate saya basatin jangan cing jira dalam waktu cing jira dalam cing dura foto cing khan asal fami gede yang kharatu hududa cofama asiti sunjit aku mereka muda tadi kharati roko dila muda jira sunjit cak bisanlen asiti mida mani jirang girim kharati mida mani jira sunjit cak citi yani wani ninjusto dalagan ninjusto cak Nimi hedun Orman ciga dufani asit astaan. Aywa. Tura. Tunji tafile ka nama be khujira ka narra be khe agar narra be khujira. Aywa. Ka Ethiopia ra ka dufe jira. Sun amma singatisna satu garti no isisa. Yalla ga dawto da hanya kuma bila jeti o bale sakanya mamad asli sina biyara fen mo biyara re as biya man sana jiru no biyet le budde biyet amata me kata ya asbe ame gar fe asle amata to ko filama jiran sa
Karena dia cara pos ya di sini jenna. Bilal kalau kau maga Muhammad maga dia kalau kau mati jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama Dr. Aku mungkin ya Muhammad di sini pada tulisnya Bilal. Malik nami sadi qadiyat rambe akiya tuwaya dia asu mal dia rabe asu agismara sini sini ko sulule ko to tariya charabi Muhammad dabalani asli sini janati nuji eti ko hordo asli jana Muhammad rabe bara Muhammad yafi na manga fa iman ki nyoro jole dardara ta umbe kurashan di mishan ummata sila amma bi ya buce bi orkas ummata sila amma bi ya jaro kana ma to ba sai bi na ma kan kasa ti a jenne ulga ga ke sani ma to ummata kan bi ya ba ta ya ti da ranga sai ga ji ne wannan na bidelle wannan na daga elle to kuma jiro la bakaya wani a ce biya na ba su pero tokko rakkoon akka kaallee jirti. Jireenyi ilmi namaallee achitti akkuma jiraatu kun akka qalleeyyiidha. Kuni dalagateellee walirra waan buuneefillee jirti. Akkasumallee ta'eeti kun gama tokkoon bakka biyya keenya keessa rakkaan bakka tokkollee jirti. Sababuma saniin uummanni sababa godhateetumaan achi hafiyaa yoo as deeme ammoo achi gargalee gara bishaanii kana yoo dhufu wanuma xiqqoo wayii wanuma qallaalatti achi bahu fakkaata. Gara biyya kanaatti dararaan kana rakkinni haganaa fakkaatu. Yoo achi as deeman harka dallaalaa fa'a yoo galanii jiranii uummata kan jiranii uummata kan rakkoon jirtu nagaa uumaan deemanii akka yaadanii ergaa dallaalaa ga'ee yoo maallaqa haganaa jedhamullee jira. Sababa saniin ergaa as ba'aniin booda bahara ergaa as ba'aniin booda rakkin hin jiru suudii maka waan galaniitii yaadaalanii. Namni hedduun isaa bakka achi baharatti ba'anii jennaan dalaraan tokkollee bakkuma akka waan akka nama dalagaa seenuu akkuma guyyaa rakkatti baharraa qabanii dalagaa seenuu. Maallaqa guddaadhaan dalagdaan beekama. Rakkin hin jira bahara ergaatti baateellee waan akkana biyyatti namni nama sun jiru. Namni gurratti qabatamee rakkinni akkana jira gurra nama kun jiru. Anuma raayyuu. Amma obboleen keenya daawwattoota keenya shamarran illee walumaan wani isin jenna amma gaaffii nama deebii inni nu deebisa taasisa amma nu galle bakka saditti addaan qoonna. Taduraati qallina amma qallina ekonomii horii hagasmara amma oomishama amma dalagaa hagasmara nama qubsitee amma majan akka afaan ingilizii ekonomiin hagasmara jirtu da Itoophiyaa ta'e jirtu kana jechaadha kun namni galii harki qallattuun mala kaduraati ta'a. Kalamaffaati biyya keessa bakki galii shororkaa jiraatee amma eenyu jiraatee bakki galii mabiyyi diree miti. Bakka namni oguu shororkii irra magaalaa inni galu amma bulchaa inni keessa galu yoo hin ta'iniif nagaya yoo itti dabeersi dhaabate biyya hin jiraata. Amma haram haa taatu biyya keessa amma biyyirra asuma jiru biyya keessa nyaata siqaa biyya namaa itti mullee haa taatu. Karaa isa sadaffaatti wallaala amma quba qabaachuu dhabu amma mala namni maal saha malaan yaadumaan akka hogguu biyyirraa ka'ee Itoophiyaarraa ka'ee Soomaaliyaa kana seene jannatatti cibate. Amma hogguu Soomaaliyaarraa bahee baharuma kana dabre yamma hogguu gadi akka jannatatti cibahu dalagaa laafateetu horii naraa himee horii guddaadhaan namni dalagaa harkasa guddaadhaan namni dalagaa akkanuma gaggeeffatanii babbareedanii addaawanii diddiimatanii yamanii jiraatanii tun haa taatu kijiba namni namatti himee amma olala namni namatti oofee namarratti oofee taariifa nama naqatee amma karaa kanarra nama oofee namarraa wabuutu haa taatu abaluu waa godhate anis maaliif waa godhannee haa taatu kana sahaatu nama oofee bakka sadiitti addaan qoode ammoo taniin an gaafachuu horo malee taniin an deebisuu horo nama achirraa bahe hasilaan firaa Itoophiyaarraa bahee as dhufee Yaman kana isatti dhufee rakkatee mana dallaalaa seenee Yamanii harka seenee akkasumatti nuti Yamanii sanirraa buufnee nama keenya namni keenya qabiyyee jiru dubbisee abaluu bahee barbaadaa sanarratti
nuti nama Arab harka baafne ibira finne biyya Yaman kana taa'ee amata lama sadii akkasii jee hadeebiye. Bon dalagaan asii dalaganee fi dalagaan biyya keenya dalagan takkumaati. Aan deemeetiin ooluu biyya qotadhee nagada kiyya waan hin ooluu arkate waan tokkoon ooluu arkate magaalaa geesse as deebi'ee nagaa jiraachuu naara jiraa jee asii deemee ichi galee amma wayyaawee bu'uura godhatee ichi filannullee nu bu'uuratee ooluu inni galla jiru silaa nama silaa bira galuu ta'e ta'ee. Itoophiyaa tana keessaa namni yoo barbaade wayyaa'uu amma yoo barbaade junuu isaa kana ichisiisu isuma kana keessaa hojii jirtiiti. Namni gadi ammoo wallaalee haga mara nama baasee nama kan ala maali. Amma yoo matana keessatti waan ajaa'ibaa kan hin seenu huduuduma Suudiidhaa fi Yaman keessatti loluma Yaman kana keessa jiru jechaadha. Xiyyaaraan biyya biraa dhuftee dhawwe. Nama keenya walitti qabamee mana hidhaa keessa jiru. Nama meeqa nuu heme ati dure. Kana jecha rakkoo namni jiru jiru amma wallaalee hagas mara oofee magaalaa kana keessatti bakki nuufitu jiru kana maali dhaadhaatu bara amma arra haasawa kana obboleen kiyya walii jaameen haasofsiisa. Mee akka yaada keessatti isinis maatu jira. Mee dabalannaa yoo Muhammad lameenis yoo qabaatanii isiniif dabalaatiin nuti itti hordofaatiin jira. Muhammad ati biyya teessee gaafa biyyi samarra galtu. Ani yeroo biyya jiru barumsallee barataa tureetuma qotee bulaadhaa abbaa gargaareetumaan lafuma qotaniitumaan jiraata ture. Ergatiin booda erga lafa jiran qootuma qotaa jiruun jiraadhu akka namni tokko carraa ta'ee nama dhibba keessaa 75 kisaaraa ta'ee namni 25 suudii akka dhiigata carraa rabbiin baasee dalagatee mana ijaarataa waa tokko godha. Anis maaf akkasii kaana jedhee sanuuyyu kisaaree gama rakkinnaatti argamu. Amma jiruu teessee Yaman tanaa fi gaafa duranii ofii Itoophiyaa jiru yoo waliin madaalamee hagam takka jijjiiramteedha. Ati amma hagam takka jijjiiramte jettee yaadee baateefi. Inni hagam takka amma jijjiiramtee akka dhugaatitti agarra. Amma ergachi as ba'e booda duraanii rakkoo Yaman keessa rakkoon hin jirte natti hin fakkaatu. Gama dalagaatitti achi asitti baanaan dalagaa argatee maan gama dalagaatti seenamee fakkaata. Waa inni kiyyallee ka horii as ba'ellee ka argee ofirraa deebi'eeti baga argee yoo jedhee amma kaduraaniin maallaquma baasee dhufe sanuyyuu erga ga'een booda dalagatee waan sanuyyuu fiduu dadhabe seena natti taatanii osoo ba'uu baadhayee. Taala isinin jannaa hordoftoota keenya isin jecha muumee koomantiitii irratti isinis dubbadha. Maaltu ilmaan keenya kana ilmaan Oromoo asiyaasii bakkii tasaa fixaa isinin jannaa hiikmee akka fayyadamsa dubbadha. Amma suurri nuti adeemu jiru. Awwaalnisishiin jiru namni waliin himu dhugaa boo Yaman yoo dhufte amma yoo Suudii dhaqqabdellee rakkoo akkanaa halaa keessa baatee ciccite taate kuma qabaa namni jee waliin himu jiru moo waliin himtanii isinoo akka nama keenya Itoophiyaa jiru isin gaafatame gaafatan. Awwaalnisishiin waliin namni namaa qofa hin jiru namni dhugaa namaa himu hin jiru maa waliin hin himne isinillee waliin dammeessisne akka rakkoon namni yoo nin deemaa jee rakkoorra. Rakkoon maatiin jechuun nama hundachuun. Wanni amma nuti jiru ammoo jejjeeru nama horii fi achitti waa tokko wayyaa qabu horii sun daaraa godhee asitti as moo. Oguu asitti dhufe harka namaatiif galee amma biraasitti karaa kanarraa haala. Warri sila wayyaa qabu maaltu sina siyaasa jenna haan yoo jeeree beelaan oofee. Mee yoo biyya fi keessatti illee harkachuu dadhabee amma akkatti fi ammoo galee. Sarakon kau duri kan mal tu sini ya shababi malik ya mes satu pada senjata komisi boleh sekali Muhammad Belatomi Muhammad Sanile Belatomi orang Yaman jadi orang Yaman ini nama hanya kabiar atau senjata nanti asli ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulah terkenya asyam aku punya telefon. Wani sini je cuba ini amale degine dari sahaja. Karena nama Bilal ujin degine. Jadi Muhammad warna hukum durani haso egal. Malah Bilal itu haram amun berwakse. Bilal itu Muhammad Faisal Mesir. Anis Bilal itu Muhammad Faisal Mesir. Muhammad kulla mabite isindra oleh lawil. Sebenarnya cara aku memang sini mal jatrin sini jah. Itu lebih Muhammad tegi sangkan haso Muhammad tegi sini warni. Sini gale. Karena ramai mal tu sini gale sini jah kias. Akka jennu ti duraan warri keenya alaafbaan keenya tu dhalataa Yaman taane Oromoo dhalataa Yaman taane alaafbaan keenya duraan roorroo fi waan akka
biyya mootummaa afaan kanaa lolaa fi kana nu himan uti laakiin hin beeknu waan keessa mudatanii fi ijoolleen Oromoon seenya amma nu galee jira waan obboleessa keenya nu ibse Mahammad sani inshallah utis gargaarree Oromoo teenya yeroo takka takkasee agarree dalagaa fi waan akkana kana laallee fi bira dhaabbanna utis. Bilalo. Akka Muhammad himatti akka Muhammad hime duraan ganda kana waan nun jaan akka biyyara waan baafaniif lolaa fi waan akkasii jechaa fi amma sun jechaa calqaba biyyarraa baasee waliin jenna. Amma laakiin rakkoon sun eega wayyooti ammoo rakkoon jiru addunyaa eega jiraate nuti maal godhuu qabnaa? amma utubaan qabu ijoollee asitti agarra kana isaan gargaaree isaan cinaa dhaabbachuu isaanillee akka ichira dhufan akka dhaabbisan. Isaanillee deebii amma dabarsaa bilaa guru jiru. Warra silaa ichirraa dhufu leen keenya if eeggata haalaa kan finnaqinaa jennee. Kana isinii dabarsee taduraatii talmaffaati ammallee akkuma jirrutti wal cinaa dhaabbannu. Saayitaafuu nuti warri dhalattoota Yaman akka warri biyya Yaman jirutti uummata silaa dhufe kan nuti dandeenyu bakkaan akka dalagaa laallee fi dalagaa dhaquu dandeenyu. Waan gaafatee gala faruu karaa inni galuun karaa nagayaa kana fa'aa himuu fi karaa keenya maskaliin galuu mush. Bahana kanatti deebi'anii sabii tara lama fa'aatiif hin finne ammallee saabummaan wal jijjibeessanii wal cinaa dhaabbatu. Amma nama as jiru fa'aa amma dhufanii as jiran bira dhaabbannee uti afaan uummata kanaatillee irra beena as dhalannee itti himnee dalagallee ilaallee fi waan jennu nama amma boodaatti dhufuuf ta'u waan akkana ifirraa dhiisaa karaa kana cinqii fi roorroo fi baharaa fi waan hedduu jira. Waan hedduu mudata du'aa fi karaa kana badaadha karaan. Akka isaaniitiin amma laakiin namni hedduun irra gadi maal jedhan maraa deemanii yeroo karaa kan hunda arkan ni galan. Hin dhagaan laakiin isaan maal sahan jiruu bareedduu yeroo as dhufan amma uti maal jenna uti namachi dhufuuf ta'a amma ijoollee jechuu baatee amma dhufuuf ta'es amma booda akka firraa dhiisan biyyuma teenya firraa ta'an amma uti namaas jiran ni gargaara inshallah bira dhaabbannee afaanii fi humna afaan hundaan inshallah bira dhaabbannee gargaara teenya. Wajjin dhaabbachuu. Ilmaan Oromoo bakkuma jirtanii wajjin dhaabbachuudhaa isin jenna taa'amsa isin dabarsiisaati. Bakkuma jirtanii saamas nagee isinirratti haa ta'u wal eeggadhaa walii feegaa walii qooda isin jennaati galatoomaadhaati inshallah nuti nu hordofaa isin jenna. Like if you subscribe because hin qoqqoodina akka afaan keenyatti amma bakka afaan alabaatti hin baqilinaa. Isin jennaati share illee godhaa. Akka ilmaan Oromoo bakkuma jiru mesejiin tun amma beeksisni amma dubbiin teenya tun gahu. Ilmaan Oromoo bakkuma jirtan eegaa sitan isin dhaana. Dhiiraa fi dhalaanis nama deemtee. Salaamu alaikum.